Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeeraa gara oduu keenyaatti isin dabarsina. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo dhiheenya kana waamicha nageenyaa fudhatanii galan sirna ajandaa marii biyyaalessaa irratti hirmaatan. Komishinii marii biyyaalessaa magaalaa Adaamaatti hayyoonnii fi namoota dhiibbaa uumtota waliin gaggeeffamaatiin jira. Sagantaa kana irratti hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Jaal Sanyii Nagaasaa hirmaataniiru. Saganticha irratti haasaa taasisaniin hayyoonni as jiran marii kana irra dibaadhaan eeyyee jettanii yoo dabartan rakkoo furuu osoo hin taane gidiraa hammeessuu ta'a jechuun dubbataniiru. Itti dabaluunis galma kana keessatti hanga harkaan wal qabuutti kan mormaa turtan akka galma kana keessaa baataniin uummataaf nagaa waaraa akka fiddan adaraa jechuun barbaada jechuun dhaamaniiru. Waltajjicha irratti qooda fudhattoonni qaamolee mootummaa, paartilee abbootii gadaa, abbootii amantaalee, hayyoota, namoota dhageettii hawaasaa qabanii fi bakka bu'oonni qaamolee hawaasaa irraa dhufan 320 dabalatee qooda fudhattoonni 1,700 ol hirmaataniiru. Mariin ajandaa adda baasuu yaadota walitti fiduun biyya cimaa ijaaruuf ta'uu kan dheeran Komishinii marii biyyaalessaa Ambaasaaddar Muhammad Diriir qaamoleen hidhannoon socho'an gara nagaatti dhufanii rakkoolee jiran mariin akka furaniif gumaacha akka taasisanis gaafataniiru. Naannoon Oromiyaa naannolee biyyattii keessaa bal'aa fi guddaa ta'uun ajandaan sadarkaa naannootti adda bahan rakkoo biyyattii waarannaan furuun murteessaa ta'uu kan himan ammoo itti aantuu komishinara ol aanaa Hiruut Gabrasillaaseeti. Qaamoleen qooda fudhattootaa gahee isaanii itti gaafatamummaan akka bahatanis gaafataniiru. Maricha irratti qaamoleen naannichaa hidhatanii socho'aa turanii fi mootummaa waliigaltee taasisanis hirmaachaa jiraachuun ibsameera. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa hiriira waamicha nagahaa taasisan. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafaniif irra deebiin waamicha nagahaa taasisaa jiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaatti jiraattonni aanaalee Jibaatii fi Illuu galan akkasumas godina Shawaa Keebba Lixaatti jiraattonni aanaa Tolee hiriira bahuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafaniif waamicha karaa nagahaa irra deebiin dabarsaa jiru. Bifuma wal fakkaatuun godinaalee Wallagga Bahaa fi Gujii Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti hiriirri wal fakkaataan gaggeeffamaa jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Faransaay gidduu jiru pirojektoota gurguddoo waloo irratti kan bu'uureffate ta'uu Emaanu'eel Maakroon dubbatan. Hariiroo Itoophiyaa fi Faransaay gidduu adeemsa seenaa keessatti pirojektoota gurguddoo waloo irratti kan bu'uureffatedha jechuun Pirezidaantiin Faransaay Emaanu'eel Maakroon ibsan. Pirezidaantiin Emaanu'eel Maakroon Itoophiyaatti daawwannaa taasisan xumuruun gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Pirezidaantichi erga gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin Itoophiyaan ergama dhala namaaf biyya ashaaraa jalqabaati jechuun dubbataniiru. Hariiroon biyyoota lameen gidduu seenaa keessattii fi pirojektoota waloo irratti kan bu'uureffatedha jedhan. Bara faranjoota 2019 eegumsa hambaa fi aadaa bu'uura ta'aniin sagantaa saayinsii wal simsiisuun hojjechuuf murteessuu isaanii pirojektii eegumsa hambaa addunyaa adda ta'e Laallibalaatti hojjetame baatiiwwan itti aanan keessatti akka xumuramu akeekaniiru. Dabalataan pirojektiin haaromsa masaraa mootummaa biyyaalessaa hojjechuun guyyaa kaleessaa eebbifameera. Fuuldurattis fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa ammayyeessuun deeggarsaa fi waliigaltee Piriitooriyaa nagaa fi tasgabbii Tigraayiif bu'uura ta'e hojiirra oolchuuf akka tumsanis dubbataniiru. Abdiin egeree Itoophiyaa badhaadhinnaa fi nageenya akka ta'us Faransaay ni amanti jechuun dubbatan. Qajeeltoon Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf hordoftee fayyadamummaa waloo naannichaaf murteessaadha jedhame. Qajeeltoon dippiloomaasii kanneenii fudhachuu Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf hordoftee fayyadamummaa waloo naannichaa kan mirkaneessu ta'uu Ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbatan. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree dhaabbii dhimma qunnamtii alaa fi nageenyaa kan ta'an Ambaasaaddar Diinaa Muftii guddina diinagdee Itoophiyaa guddachaa jiruuf lakkoofsa buufata doonii baay'isuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hulaan galaanaa badhaadhina waaraa Itoophiyaa murteessaa ta'uu himanii fayyadamummaa waloo biyyoota ollaas kan mirkaneessu ta'uu dubbatan. Itoophiyaan walitti dhufeenya uummattootaa fi waloon misoomsuu irratti ejjannoo qabdu cimsuun naannichatti diinagdee cimaa ijaaruuf gahee ishee cimsitee kan itti fuftu ta'uu dhaamaniiru. Kun biyyoota ollaa kan hulaa galaanaa qabanis caalatti guddinaa fi misooma isaa kan mirkaneessu ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan misoomuu badhaadhuu akkasumas tasgabbii qabaachuun ishee biyyoota ollaas fayyadamoo kan taasisu waan ta'eef tumsaan badhaadhina naannichaa dhugoomsuuf ni hojjetama jedhaniiru. Suudaan Kibbaatti Yuunivarsiitii Jubbaa Inistituutii Nageenya Barsiisaa Nagaa fi Tasgabbii kan ta'an Dr. Teermaajoor tumsi naannawaa fayyadamummaa waloo fi misoomaaf dhimma ijoo ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaatti baay'ina uummataa dabalaa dhufee fi hulaa galaanaa tajaajila alaa ergii fi alaa galchii fedhii jiru keessummeessuu danda'u argachuuf filannoon hordofee sirrii fi deebii argachuu kan qabudha jedhan. Itoophiyaan keessoo dhaabbilee ardichaa fi idil addunyaa hedduu ta'uu qofa osoo hin taane
gahee nageenyaa fi tasgabbii naannichaa eegsisuu keessatti qabdu dinagdeenis walitti hidhamuu fi tattaaffii taasisaa jirtu nan dinqisiifadhaa jedhan. Walitti hidhamiinsa naannichaa dhugoomsuuf biyyoonni tumsaan hojjechuu akka qabaneeranii gama kanaan Itoophiyaan fakkeenya ta'uuf gahee ishee bahachuu akka qabdu simaniiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaattis hin dabarsina. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa galaana diimaa irratti rukutame kufe. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa galaana diimaa gubbaa irratti rukutamuu isaa waraanni Ameerikaa beeksise. Balalistoonni xiyyaara humna galaana Ameerikaa FA-18 Hornet jedhamuun beekamu lama nagahan xiyyaaricha keessaa bahuun dubbatame. Jara lamaan keessaa tokkorra miidhaan salphaan gaheera jedhanii ajajni giddugaleessa waraana Ameerikaa beeksise. Taateen kun kan mudate erga Ameerikaan haleellaa xiyyaaraa buufata kuufama misaa'elaa fi iddoo ajajaa Huutii Iraaniin deeggaramaniin magaalaa guddoo Yaman Sana'aatti raawwatte boodadha. Ajajni giddugaleessa Ameerikaa dirooniin Huutii hedduu fi misaa'ela farra diroonii Kiruus galaana diimaa irratti rukutame jedhame. Ibsa ajaja giddugaleessaa waraana Ameerikaa baaseen dhukaasa garee michuu irraa galaana diimaa irratti dhukaafameen xiyyaarichi rukutamuu mirkaneesseera. Gareen waraana doonii waraanaa USS Harry S. Truman xiyyaara FA-18 diroonii waraanaa USS Harry S. Truman irraa balali'aa turetti dhukaase dorgomaan rukute jechuun dubbataniiru. Xiyyaarri waraanaa kufe kun haleellaa Ameerikaan Yaman keessatti raawwachaa jirtutti hirmaachuu fi dhiisuun isaas hanga ammaatti kan hin baramnedha jedhan. Ajajaan waraana giddugaleessaa Ameerikaa kanaan dura akka beeksisetti haleellaan bakka sana'aatti raawwatame kun haleellaa Huutiin dooniiwwan waraanaa humna galaana Ameerikaa fi dooniiwwan daldala galaana diimaa kibba Baabel Mandabii fi galoo galaana Edan qaxxaamuran irratti raawwatu jeequu fi laaffisuu irratti xiyyeeffata jedhan. Oduu biraatiin haleellaa konkolaataa Jaarman gabaa ayyaanaa irratti raawwatameen namoonni hedduun du'an. Baha Jaarman magaalaa Meegdenberg keessatti gabaa ayyaana gannaa Kiristimaas irratti konkolaataa namoota hedduu walitti qabame keessaa bahuun daa'imman dabalatee namoonni hedduu du'uu fi madaa'uun himameera. Qondaaltonni akka jedhanitti namoonni 68 madaa'uu isaanii fi isaan keessaa 15 haala hamaadhaan kan miidhaman ta'uu dubbataniiru. Ministeerri kutaa biyyattii bakka balaan kun itti dhaqqabetti argamuun akka gaazexeessitootaaf ibsa kennanitti shakkamaan qabame kun lammii Saawudii ganna 50 yommuu ta'u bara 2006 gara Jaarman dhaquun dooktara ta'ee hojjechaa ture jedhan. Qorannoo duraatiin namni haleellicha raawwate garee kam waliinuu hidhata kan hin qabne akka agarsiisu yommuu ta'u, baay'ina namoota miidhamaniin lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'us ni eeramam. Ka'umsi nama haleellaa raawwate jedhame kanaa ifaa osoo hin taane akkasumas garee finxaaleyyii kamuu waliin walitti dhufeenya kan hin qabne ta'us dubbatameera. Viidiyoon bakka sanirraa argame akka mul'isutti wayita konkolaattonni balaa tasaa achi gahan namoonni hedduun kufanii fi lafatti ciciisaa turaniiru. Viidiyoon kun hin mirkanoofne miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfame tokkos konkolaataan tokko bakka gabaa namoonni walitti bu'anitti jiran irratti kan babba'u kan agarsiisudha. Dubbi himaan magaalaa Meegdenberg akka jedhanitti hospitaalonni naannoo sana jiran hundi taatee miidhaa kana namarra ga'uuf wal aanuuf qophaa'uu ta'uu qaban jechuun ergaa dabarsaniiru. Qondaaltonni magaalattii akka jedhanitti namoonni ibidda dhaamsan gara 100 fi hojjettoonni tajaajila baraarsaa 50 balaan kun itti dhaqqabe jechuun himaniiru. Misaa'elli Huutii Israa'el magaalaa Teel Aviivitti namoota 10 ol madeesse jedhame. Waraanni Israa'el misaa'ela Yamanirraa dhukaafame kuffisuuf yaalee osoo hin milkaa'in hafuu eeruun misaa'elichi sanbata ganama paarkii keessatti bu'e jechuun dubbateera. Dubbi himaa waraana Huutii garuu misaa'ela baalastikii haayiparsoonikiin madhee waraanaa rukunneera jechuun dubbataniiru. Gareen finciltoota Huutii Iraaniin deeggaraman kaaba dhiha Yaman irraa to'atu yommuu ta'u, waraanni Gaazatti banamuu hordofuun Filisxeemota cinaa hiriiruun dooniiwwan Israa'elii fi biyyoota biroos haleelaa jiru. Tajaajilli wal'aansaa hatattamaa Israa'el Meegan Deevid Adoom gamoowwan dhiyoo jiranirraa foddaan caccabeen namoota madaa'an 16 yaaluu ibsaniiru. Namoonni 14 biroo ammoo gara naannoo paarkii osoo deemaa jiranii miidhaan salphaan irra gahuu himaniiru. Dubbi himaan Huutii garuu misaa'ela baalastikii haayiparsoonik fayyadamuun madhee waraana Israa'el rukunneera jechuun dubbatan. Waraanni Israa'el akka ibsetti erga waraanni Gaazatti banamee Huutiin misaa'eloota 400 fi dirooniiwwan gara Israa'elitti dhukaasaa ture irra caalaan isaanii waraana Israa'eliin fashalaa'eeraa jedhan. Haleellaa kana hordofuun Ameerikaan madhee finciltoota Huutii haleeltee jirti. Dippiloomaatonni ol'aanoon Baayiden gara Siiriyaatti imaluun hoogganaa haarawaa biyyattii wajjin Damaasqootti wal arganii jiran. Dippiloomaatonni sadarkaa ol'aanoo bulchiinsa Baayiden jimaata darbe Damaasqootti argamuudhaan aangawoota haaraa Siiriyaa Hayaat al-Tahrir al-Shaamiin durfamu waliin wal arguuf akka jedhan dubbatameera.
Kunis walgahii jalqabaa qaamaan akkasumas ifatti Washingitanii fi bulchiinsonni haaraan Siiriyaa gidduutti kan taasifamudha. Daawwannaan kun kan raawwatame yeroo mootummoonni biyyoota dhihaa suuta suutaan garee fi hoogganaa Ahmad Al-Shaaraaf waliin haaraan banuun maqaa shororkeessummaa garee kanaa irratti kaa'ame kaasuu fi dhiisuu irratti falmii jalqabanidha. Imalli jilli Yuunaayitid Isteets kun guyyoota darban keessa Faransaay fi Biriteen waliin qunnamtii taasisee jiru. Walgahii isaanii keessatti qondaaltonni Yuunaayitid Isteets bakka bu'oota hoogganaa Siiriyaa isa haaraa waliin hunda kan hammatuu fi mirga namoota sab-xiqqaa kabajuu kan Washingitan ce'umsa siyaasaa Siiriyaa keessatti hammaatamuu fi akka barbaaddu irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Kana malees jilli Ameerikaa kun waa'ee gaazexeessaa Ameerikaa Austin Tice kan hagayya bara 2012 bade ni kaafti jechuun eegama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun har'aaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadha.